Makaba ilma afura kulkullu waaqa tokkoon amiin. Jaallatamtoonni fi kabajamtoonni maatii waaqayyoo kan isin jaallatu isinis akkasuma waaqayyoon kan jaallattan guyyaa har'aa kanatti sagalee kana dhaggeeffachuuf kan jirtan hundumtuu nagaa waaqayyoon isin gaafa kam jirtu. Waaqayyoo abbaan keenyi abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa abbaan araaraa cubbuu keenya sakaleessaaf eengadda hojjechaa turree nuuf dhiisuudhaan umurii qabnu irratti illee guyyaa har'aa kana dabalee nuuf laatee hundumaa caalaa sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaaf waan carraa kana nu laatee jiruuf maqaan isaa bahaa hanga dhiyaatti kaabaa hanga kibbaatti lafaa hanga samiitti bara baraan kan eebbifameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Yoo fedha waaqayyo ta'ee turtii muraasa waliin qabnu keessatti mata dureen ittiin waliin barannu macaafa Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 14 irra sagalee jiru kaasnee tura jechaadha. Waaqayyo karaa tokko karaa gara biraas ni dubbata, namni garuu hin hubatu jedha. Dhugumadha ammas taanaan yoo waaqayyo hubannaa isaa nuuf laate malee yoo waaqayyo nu gargaare malee qofaa keenyaan wanna gochuudhaa dandeenyu hin qabnu. Kanaafuu laphee Lidiyaa kan banee fi sagalee isaa akkasiin dhaggeeffattu kan isee taasisee anaaf isiniifis qalbii gaarii nuuf laatee akka nuyi sagalee isaa kana dhaggeeffannee hojiitti jijjiirree mootummaa isaatti waliin dhaalluuf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo karaa tokko karaa gara biraas ni dubbata, namni garuu hin hubatu. Akkas jedha faarfataan Daawit faaruu 49 lakkoofsa 3 irratti waaqni keenya ni dhufaa hin callisisuu jedha. Yennaa dhufus jireenya keenyaaf inni dubbachuuf jira. Waaqayyo yennaa dubbatu fedhiin keenya hundumtuu hin raawwata. Waaqayyo yennaa dubbatu namoonni iji isaanii jaamee ni fayyu, warreen dhukkubsatanii jiran fayyina argatu, warreen mancaanii jiran walitti qabamu, warreen nageenya dhaban illee nageenya argatu, kanneen abdii hin qabne illee abdiin isaaniitti dabalamaa jecha. Galanni isaaf haa ta'u. Ammallee waaqni keenya kan dubbatu dheekkamsaaf miti inni dhiifamaaf dubbata. Abaaramuu keenyaaf osoo hin taane eebbifamuu keenyaaf dubbata. Dhukkubsachuu keenyaaf miti inni fayyuu keenyaaf dubbata. Kanaafuu waaqayyo abbaan keenya kanaan duras jechaadhaan namoota hedduu jireenya isaanii keessa goree jireenya isaanii kan isaaniif eebbise fedha isaanii kan isaaniif raawwate kitaaba qulqulluu keessatti yennaa agarru namoota hedduu hubachuu dandeenya. Ijoollee waaqayyo isin akka eenyu isinii dubbatu barbaaddu? Tarii namoonni daandiiwwan hojjetan akkasii dubbatan barbaaddu ta'a. Tarii qaalluun akkasii dubbatu barbaaddu ta'a. Tarii immoo lammiiwwan keessan akkasii dubbatan barbaaddu ta'a. Tarii immoo matumti keessan mataa keessaniif akka dubbattan barbaaddu ta'a. Dhugumaan isiniin jedhaa nuni garuu kan nu gargaaruu fi kan nu lolu waaqayyo abbaa keenyadha. Macaafa seenaa bara 2
boqonnaa 32 lakkoofsa 8 irratti nuni garuu kan nu gargaaruuf kan nu lolu waaqa keenyadha, humni isadha, irreen keenya isadha, isa malee homaa gochuudhaaf hin dandeenyu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti ana malee homaa gochuudhaaf hin dandeessanedha. Eeyyen isa malee homaa gochuudhaaf hin dandeenyu. Gargaarsi keenya isadha jechaadha. Waaqayyo abbaan keenya jireenya keenya keessatti hojii nu hojjennu hundumaa keessattuu akka nu gargaaruuf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa waaqayyootiin ala wanni ta'u hin jiru yennaa jennu waa hubachuu dandeenya. Faarfataan Daawit akkas jedha faaruu isaa 126 lakkoofsa 1 irratti እመ እግዚአብሔር ኢሃንጸ ቤተ ከንቶ ይጻሙ እለ ይሃንጹ እመ እግዚአብሔር ኢአቀበ ሀገረ ከንቶ ይተግሁ እለ ይሄልው waaqayyo humna ijjere malee jirtoonni manaa toluma dhama'u. Waaqayyo yoo biyya eege malee gidoonni biyya akkasumatti toluma dhama'uudha. Jireenya kan nama ijaaruu danda'u waaqayyoodha. Manna kan nama ijaaruu danda'u waaqayyoodha. Isa malee wanni ta'uudhaaf danda'u hin jiru jechaadha. Kanaafidha dookimaasiin kan agarru wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti jechaadha. Cidha qopheessee ture. Cidha qopheessee kanarratti namoota tokkollee osoo hin waamin jalqaba duraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin dhaqee waame. Kana booda abbaa manaa waamanii maatiin hin hafan waan ta'eef kunis barsiifata jiru waan ta'eedhaaf duukaa bu'oota isaaf haadha isaa qulqulleetti Maariyaamillee waliin waame. Kan inni waameef yaa gooftaa jireenya koo keessatti ani homaa tokko gochuudhaaf hin danda'u. Gaa'illi ati keessa hin jirre hin eebbifamu. Jireenyi ati keessa hin jirre miidhaguudhaan hin danda'u. Kanaafuu yaa gooftaa ati cidha kanarratti naaf argamee dheetu dookimaas gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin gaafate. Namoota laphee qulqulluudhaan isa kadhataniif waaqayyo ammallee amanamaadha waan ta'eef akkuma isa kadhate kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaa haadha isaa qulqulleetti Maariyaam waliin mana isaa keessatti argame. Waaqayyo dhiifama isaatiin arjummaa isaatiin mana keenya keessatti nuuf haa argamu. Kana booda manicha sana keessatti waamamee jira. Dookimaas eegii gooftaatiin waamee booda namoota hedduu waamutti ka'e. Ijoollee waaqayyoo isin sagantaa qabdan irratti eenyu waamtu? Hojii hojjettan hundaa irratti eenyu waamtu? Karoora karoorfattan irratti eenyu waamtu? Dookimaas garuu hojii fuulduratti hojjechuudhaaf qabu kanarratti gooftaan akka argame, gaa'ela sanarratti akka inni argame eebbisuudhaa danda'uuf jalqaba duraa gooftaatiin waame. Gooftaanis mana isaatti argame. Kana booda namoota hedduu eegii waame booda namoonnis danuunis achi sanatti argamanii afeerraa dookimaas qopheesse sanarratti argamanii hundumti isaanii nyaatas dhugaatis utoo isaan afeeramaa jiranii kana gidduutti wanti garmalee nama qaanessu tokko uumameedha. Inni kunis maayilli namoonni danuun waamamanii jiru. Namoonni hedduun ammallee duubaan dhufaa jiru. Kana gidduutti daadhiin wayinii mana keessaa jalaa dhume. Namni tokko osoo hin argin haati keenya qulqulleetti Maariyaam haati gooftaa namni tokko otoo isheetti himin kennaa ilmi ishee kennaa waaqayyo ishee filaateen hafuurri qulqulluu akkuma ishee ibsetti yaa ilma koo daadhii wayinii qabani wayini kee alboomuu ittiin jette daadhii wayinii jalaa dhumeera. Yennaa jetteetti minatti yaarmee yeroon koo ammallee hin geenye dheeni namoota hedduudhaaf jechi kun gufuu ta'ee jira. Hiika isaa wallaaluu irraan kan ka'e jechaadha. Gooftaan keenya kan inni kana dubbate iccitii mataa isaa danda'uuf keessaa qaba. Inni kunis maayilli yaa ijoollee waaqayyoo iccitii sadii of keessaa qabu kana akka fedha waaqayyootti ammanaan isinitti hima. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroon koo ammallee hin geenye kan inni ittiin jechuudhaaf danda'e waa'ee wayinii isa amma namoonni magaala keessattis ta'e yookaan immoo biyya keessatti dhugan osoo hin taane waa'ee dhiiga isaa dubbachuudhaaf fedheetu. Ani fannoo irratti fannisameetan dhiigni koo kan dhangala'u yeroon isaa amma miti hin geenye jechuusaati. Waa'ee dhiiga isaa dubbachuudhaaf ennaa jedhetti yeroon koo ammallee hin geenye jedheet gooftaan keenya kana dubbate. Gara biraatiin immoo iccitii isa lammaffaatti ennaa seennu dookimaas isaan gidduu hin jiru ture. Kanaafuu akka dookimaas isaan gidduutti argamuudhaaf fedheetu yeroon koo ammallee hin geenye. Maaliifidha sababni isaas Yihuudaan isaan gidduutti yoo hin jiru ta'e
ani gooftaa Yesuus Kiristoosiin kanan ani qarshii 30 gurguruudhaaf danda'e inni Qaanaa Galiilaa irratti iccitii hojjete sana raajii raawwate sana waan inni natti agarsiisneedhaaf anis immoo aariidhaan ta'een qarshii 30 isa gurgureedhe akka inni sababa hin arganneedhaaf Yihuudaan amma inni dhufuutti isa eega waan ta'eef yeroon koo ammallee hin geenye jechuu danda'eera. Gara biraatiin daadhii wayinii dhumeeyyuu hin dhumne ture gaanii keessa. Kanaafuu coobsaan xiqqoon tokko jirti waan ta'eef hamma isheen dhumtutti waan eeguudhaaf gooftaanis yeroon koo ammallee hin geenye jedheeni. Maaliif namoonni xiqqootu jirti turte daadhii wayinii ishee jirtu sanas eebbise malee eessaa fidi akka hin jenneedhaaf amma isheen dhumtutti eeguudhaaf gooftaan yeroon koo ammallee hin geenye jedheeni. Kana booda haatii fi ilmi walii galan isa ati jette hundumaa nan raawwadhaa jechuusaa ture. Eegii walii galanii booda haati keenya qulqulleetti Maariyaam gara jaraatti garagaltee ani egaa wanta narraa eegamu hundumaa xumureen jira. Kan koo ga'ee kadhachuudha araarsuudha. Ilma kootti himeera rakkoo keessan kana booda isatu jireenya keessaniif dubbachuuf jira. Isatu hir'ina keessaniif dubbachuuf jira. Kan inni isiniin jedhu dhaggeeffadhaa jette. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 2:5 irratti. Kan inni isiniin jedhu dhaggeeffadhaa. Hir'ina mana keessaniif inni amma dubbachuuf jira waan ta'eef isatu dubbata amma isa dhaggeeffadhaa jette. Isheenillee qofaa miti. Waaqayyo abbaan duumessa keessa taa'ee isa dhaggeeffadhaa ilmi koo inni ani isa jaalladhu kunoo isa kana jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti illee dubbatee jira jechaadha. Isa dhaggeeffadhaa ilmi koo inni ani isa jaalladhu kunoo isa dha waan ta'eef isa dhagaa jedhee. Amma gooftaan jireenya keenyaaf dubbachuuf jira. Hir'ina mana keenyaaf gooftaan dubbachuuf jira. Rakkina mana keenya keessaaf amma gooftaan dubbachuuf jira. Kanaafuu inni kan isiniin jedhu hundumaa dhagaatii hojiirra oolchaa jettee haati keenya qulqulleetti Maariyaam. Kana booda ilmi ishee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaanii dhiyeessaa gara kootti jedhe. Gaanii dhiyeessitan kana bishaanitti guutaa jedhe. Kana booda buusaatii namoota taa'anii jiran hundumaaf kennaa jedhe. Namoonni hundumtuu dhuganii baay'isanii ajaa'ibaman. Namoonni hedduun yennaa afeerraa akkasii qopheessan daadhii isa mi'aawaa jalqaba duraa namaaf kennu. Booda irratti yennaa dhumuudhaaf jedhu isa hin taanedha fidu. Ati garuu isa garmalee mi'aawaa ta'e amma ammaatti illee tursitee jirtaa jedhaniini. Eenyu akka qopheesse hin beekan turan. Eenyu raajii kana akka hojjete hin beekan turan waan ta'eef kana dubbatan. Egaa ijoollee Waaqayyoo amma gooftaan maadha jedhee dubbatee ture gaanii gara kootti dhiyeessaa jedhee kun sagalee isaati bishaanitti guutaa jedhee amma kan dubbachaa jiru gooftaadha. Kana booda buusaatii namootaaf laadha yennaa jedheetti gaaniin hundumtuu gara daadhii wayiniitti geeddarameedha. Galanniif ulfinni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Dhugumadha Waaqayyoo jireenya keenya akkasitti ni fooyyessa. Rakkoo keenya hundumaa akkasitti furmaatatti laachuu danda'a. Hundumtuu isa harkaa kan miliquudhaaf danda'u hin jiru. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amma jireenya keenya keessatti dubbachuudhaaf jira. Ijoollee Waaqayyoo jireenya keessatti kan isinitti hir'ate yoo jiraattan amma gooftaa kana dhaggeeffadhaa. Anaaf isin yeroo hundumaa waa'ee jireenya keenyaa dhaggeeffachuudhaaf kan deemnu namoota warra mana daangiboodhaan hojjetaniiti. Anaaf isin waa'ee jireenya keenya, waa'ee barumsa keenya, waa'ee hojii keenya kan nuyi gaafachuudhaaf deemnu. Akkasumas waa'ee jireenya keenya akka isaan dubbataniidhaaf kan nuti fedhii godhannu mana qaalluu fi hafuurota adda addaa bira deemuudhaanidha. Ijoollee Waaqayyoo Waaqatu jireenya keenyaaf dubbata. Kanaafuu isa dhaggeeffadhaa jedhameera waan ta'eef isa dhaga'uudhaa qabna. Waaqayyoo karaa tokko karaa gara biraas ni dubbata. Egaa Waaqayyoo abbaan keenya jireenya namoota hedduu keessa goree jireenya isaaniif eebbisee jireenya isaanii keessatti dubbatee fedhiin isaanii kan raawwatee fi kitaaba qulqulluu keessatti hedduu namootaa jiru. Isaan kana keessaas mee muraasa isaanii ni waliin ilaalla. Waaqayyo abbaan keenya balbala iccitii isaa hunduma keenyaaf nuuf haa banu. Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 46 irratti waa'ee Barxemewoos hubanna. Barxemewoos ilmi Xemewoos kun ijji isaa jaamaadha jedha. Guyyaan isatti dukkanaa'ee ijji isaa jaamee haala akkasiitiin waggaa dheeraa kan turedha. Namni kun daandii irra taa'ee turedha. Ijji isaa jaamullee malee inni kun daandii hin gadhiisne.
ijoollee waaqayyo anaafis daandii gadhiisnee hin jirru akka fedha waaqayyotti jiraachaa jirra waaqayyo kan nurraa eegu hundumaa hojjechaati jirra daandii gadhiisnee waggoota hedduu lakkoofsisneerra ji'oota hedduu lakkoofsisneerra namni kun ijji isaa hajaamuyyuu malee daandii hin gadhiisne daandiin inni irra taa'ee tures daandii Yesuus Kiristoos irra deddeebi'u daandiin isin irra jirtan daandii akkamiiti raajii Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti daandii irra dhaabbadhaa ishee irrattis immoo oliif gad irra deema lubbuu keessaniitiinis bara baraan ni jiraattu amma ni fedhiin kee lubbuudhaan jiraachuu fedha fooniin lafarratti bara dheeraa jiraachuudhaaf ne kaayyoon keenya waaqayyo duukaa lubbuudhaan jiraachuudha fedhiin keenya kanaafuu daandii kanarra akka dhaabachuudhaaf qabnu kitaabni qulqulluun ni hubachiisaa jechaadha namni kunis daandii kanarra taa'ee ture daandii Yesuus Kiristoos irra deddeebi'urra daandiin anaaf isin irra deemaa jirru kun garuu gaarii miti namoonni hedduu daandii gadhiisanii daandii mataa isaanii baafatan irra deemaa jiru kan Yesuus Kiristoos irra deddeebi'u miti kan waaqayyo irra deddeebi'uudhaaf danda'u miti kanaaf asirratti maal jedhaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti daandiin namootaaf dhugaa fakkaattu ni jirti garuu dhumni ishee du'aadha anaaf isin dhuma irratti du'uudhaaf otoo hin taane lubbuudhaan jiraachuuf fedhiin keenya kanaaf daandii ishee dhugaa kana qabachuudhaa qabna daandii kan jedhamte kun amantiidha daandiin kun Kiristoosidha daandiin kun waaqadha jechaadha isa kana qabachuudhaaf qabna namni kun daandiin gadhiisne daandii irra taa'eetu akkasitti gooftaatiin eega ture gooftaanis daandii sanarra guyyaa tokko keessaa gaaf tokko darbe duukaa bu'oota isaa wajjin namoonni hedduu isa duukaa jiru yennaa darbaa jiran kanatti jisaa silattuu hin argu gurri isaa dhaga'e miilli isaanii yeroo lafarra tarkaanfatu kanaa booda eenyuun lafa kanarra daandii kanarra kan darbaa jiru jedhee gaafate ijoollee waaqayyo namoonni waa'ee daandii kanaa bitaa isinitti galee yoo jiraattan akkuma nama kanaa mee gaafadhaa gara abbootitti siiqaatii gaafadhaa daandiin kun daandii akkamii daandii kanarra kan adeemu eenyudha amantii kana keessatti kan waaqeffamaa jiru eenyudha jedhaatii gaafadhaa gaaffii gaafattaniif deebiin isaa Yesuus Kiristoosidha Yesuus Kiristoos irra deddeebi'aa ture ilma Daawit Yesuus Kiristoosidha kan daandii kanarra deemaa jiru jedhanii itti himan kanaa booda waaqni kun qorichadha waan ta'eef rakkoo isaaf furmaata laachuu kan danda'udha waan ta'eef eeggii dhaga'ee booda yaa ilma Daawit ati na maari jedhee sagalee isaa ol kaasee gooftaatiin waammate yennaanni gooftaatiin waamu kanatti namoonni hedduu garuu callisii jedhanii itti dheekkamu ture ijoollee waaqayyoo anaaf isin yeroo sagalee ol kaafannee waaqa keenya waammannu faaruudhaan yeroo nuyi waaqa keenya waammannu kadhannaatiin akkasuma waaqa keenya yennu waammannu ni hedduun bitaan mirgaan ijji isaanii dhiiga uffata maaliif akka ta'e naan galu fagoorraa immoo kan dhufan isinitti hin fakkaatin asuma duukaa bu'oota gooftaa Yesuus Kiristoos isuma duukaa kan deemaa jiranidha calliseedhanii sagalee isaa akka inni ol kaasee hin dubbanneedhaaf akka inni callisuudhaaf isa dhorkaa turan inni garuu jecha isaanii kana hin dhageenye ijoollee waaqayyo bitaan mirgaan namoonni akkasiin callistan fedhii qaban yoo jiraatan illee isin garuu callisuu hin qabdani sagalee keessan ol kaastanii waaqa keessan waammachuu qabdu raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 1 irratti sagalee kee ol kaasiin qusatiin jedha yennaa maqaa waaqayyo waamnu sagalee keenya qusachuun barbaachisaa miti jecha isaanii osoo hin dhagayin dheekkamsa isaanii osoo hin dhagayin namni kun ammas itti fufee yaa ilma Daawit ati na maari jedheetu sagalee ol kaaseetu gooftaatiin kadhachaa ture kanaa booda gooftaan sagalee isaa dhagahee dhaabbateetu gara kootti isa waamaa galanniif ulfinni waaqa kanaaf haa ta'u dhugumadha edaa inni sagalee keenya dhaggeeffata yennaa nuyi itti fufnee isa kadhannu edaa inni kadhannaa keenya dhaggeeffata akka namootaa miti bitaan mirgaan illee namoonni baay'ee akka nuyi callisnuudhaafidha kan isaan nu orkan inni garuu sagalee keenya dhagahee gara kootti isa waamaa nuun jedha amma maal jedhee gooftaa dubbachaa jiram gara kootti isa waamaa jedhe gara kootti isa waamaa kan jedhee dubbate gooftaadha kanaa booda namoonni sila callisee ittiin jechaa turan namoonni sila akka inni hin dubbanneedhaaf isa dhorkaa turan amma garuu gooftaan si waamaa jajjabaadhu hin sodaatini gooftaan si waamaa jedhanii harka ol qabanii kaasaniitu gara gooftaatti isa geessan ilaalaa
yennaa inni rakkoo keenyaaf dubbatu yennaa nuyi sagalee isaa dhageenyu namoonni nu jibban amma nu jaallatu warreen nurraa fagaatanii jiran amma nutti dhiyaatu warreen diina nuti ta'anii jiran illee amma deebi'anii jaalallattoon keenya ta'uudhaa danda'u jechaadha. Kun hundumtuu yoomidha gaafa gooftaan nu dubbatedha jechaadha. Waaqayyo karaa tokko karaa gara biraas ni dubbata. Amma dubbate gara kootti sawaamaa jedhe gara kootti sawaamaa yennaa warreen sila isa warkaa turan akka inni dubbanneedhaaf gufuu guddaa kan isatti ta'aa turan amma garuu jajjabaadhiin sodaatiin gooftaan si waamaa jira jedhanii ol isa kaasan. Yennaan nu dubbatu warri nu jibban hundumtuu nu jaallatu warreen nurraa fagaatan nutti dhiyaatu warreen halagaa nu godhatan amma deebisanii nu wajjin firoomu. Kun hundumtuu kan ta'uu danda'u gaafa gooftaan keenya nu dubbatedha. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan keenya jireenya keenya keessatti inni nuuf haa dubbatu. Egaa namni kun itti fufuudhaan Waaqayyootiin yookaanis gooftaa isaa Yesuus Kiristoosiin waame. Anaaf isinis itti fufnee gooftaa keenya waammachuu qabna jechaadha. Macaafa seenaa bara isa duraa jechaadha. Boqonnaa 15 lakkoofsa 29 irratti waa'ee seenaa Daawit hubanna. Daawit fuuldura kakuu Waaqayyootiin galateeffate turedha. Faaruudhaan Waaqayyootiin tajaajila ture. Kana booda haati manaasaa Meelikool foddaa manarra dhaabattee isa tuffatteedha. Yennaan inni faarfatu ijji ishee dhiiga uffate. Ijoollee Waaqayyoo anaaf isin yennaa Waaqa keenya tajaajillu gochaan inni nuuf godheef nuyi maqaa isaa yennaa waamnu namoonni danuun hin jaallatan ijji isaanii dhiiga uffata. Namoota fagoorraa dhufan immoo isinitti hin fakkaatin. Asuma haadha manaa Daawititu irratti ka'ee jira. Ammallee warroottan firoottan keenyadha isaanii hin jennu. Hiriyoottan keenyadha warreen isaanii hin jennu. Deebisanii anaaf isin irratti kan ija diimeffatan ammallee baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Daawit garuu beekamsa ishee kana hin agarre, jecha ishee kanas hin agarre, inni itti fufuudhaan ammallee Waaqa ulfina naaf laate, Waaqa Israa'el irratti mootii na godhe, Waaqa sadarkaa kanarraan na ga'e ammallee kana qofaa miti kana caalaan faarfadhaa fi kana caalaan Waaqa kootiif ta'a jedhee dubbachaa ture. Namoonni danuun gufuu otoo isinitti ta'an illee isin garuu kana caalaa ammallee Waaqa keenyaaf ni dubbannaa maqaasaaf ulfina laannaa jedhaatii dubbadha. Daawit sirii umaayyuu dubartii kanaaf harka laanne ture. Kanaafidha namichi kunis Barxemiyoos inni jedhamu bitaa mirgaan namoota isatti dubbachaa jiranii fi homaayyuu iddoo laanne itti fufee yaa gooftaa yaa ilma Daawit ati na maari jedhee sagalee ol kaasee ennaa gaafatedha. Sagalee gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni dhaga'uudhaaf danda'e. Egaa sagalee isaa eegii dhaga'ee booda maal akkansi godhu barbaaddaa jedhe. Ijoollee Waaqayyo akka maal isinii godhu barbaaddu? Namni kun ijji koo akkanaaf banamuun barbaada jedhe. Ammallee anaaf isin ijji keenya mirra keessaa arguudhaaf danda'a tarii garuu ijji keenya ijji laphee keenya amma jaamee jira. Gocha Waaqayyo hubachuudhaan hin dandeenye. Namoonni tokko Waaqayyo maal naa godheera, Waaqayyo maal naa godheera inni illee kan dubbannu hedduudha. Dhugumadha Waaqayyo maal nuun godhin waan inni nu baachaa jiruufidha. Lafti kunillee kan nu dandeessee jirtu gaafa inni harka isaarraa lafa nu buuse laftillee afaan banteetu nu liqimsuudhaaf dandeessee jechaadha. Kanaafuu Waaqayyo abbaan keenya yeroo hundumaa dhiifama isaatiin nu wajjin haa ta'u. Egaa namni kun akka kanaaf namoota bitaan mirgaadhaan isatti dubbachaa turaniif iddoo hin laanne itti fufuudhaan Waaqayyootiin gaafatee innis immoo sagalee gooftaa isaa dhaga'eera jechaadha. Macaafa Iyyoob boqonnaa 2 lakkoofsa 7 hanga 10tti illee naa dubbisnu waa'ee seenaa Iyyoob agarra. Iyyoob abbaan keenya amantiidhaan kan cimu akka fedha Waaqayyootti kan jiraatudha. Haa ta'u malee garuu qorumsa adda addaatiin qoramaa tureera. Qabeenyi isaa jalaa dhumee irratti immoo qaamni isaa cittaa'ee madaa'ee akka kanaatti utoo jiruuti ammallee Waaqayyootiin waaqeffata ture Iyyoob. Kanaa booda dubartiin yookaanis haati manaa isaa yaa Iyyoob hamma yoomitti dhaate yeroo hundumaa Waaqayyo kan jettu hamma yoomitti dhaate Waaqayyoodhaaf kan ulfina laattu amma si'ata akka kana Waaqayyoon arrabsiiti du'ii jetteeni. Gorsa akkasiidha namoonni tokko kan nu gorsan. Waaqayyo maal sii godhe? Waaqayyo maal sii godhe? Hamma yoomitti dhaate Waaqayyo kan jettu amma Waaqayyootiin ganiiti du'ii jedhanii akka kanaatti nu gorsu. Namoonni akka kanaatti nu gorsan illee warreen fagoodhaa dhufan osoo hin taane asuma haadha manaa Iyyoobidha. Manuma isaa keessaa jechaadha. Iyyoob garuu akka dubartoota
warreen taane keessa akkashii tokko dubbatte ati wanna gaarii waaqayyo irraa fudhanneerra wanni yaraas immoo ennaa dhufumaaf waaqayyo irraa hin fudhannu jedhee dubbate. Eeyyoonni namni akka Iyyoob waaqayyootiif amanamaa ta'ee jiraatu ijoollee waaqayyo bara ammaa kana keessatti rakkoo sarra jiru hundumaa danda'ate akkasumas dhibee sarra ga'u hundumaa dandamate waaqayyootiin kan qabate waaqayyootti amanee jiru eenyudha laata? Namni kunis inni Barxemiyoos jedhamu gufuu otoo isatti ta'anillee namoonni danuun inni garuu itti fufuudhaan gooftaatiin kadhate. Kana qofaa miti egaa waan baay'ee kaasuu dandeenya. Duukaan bu'oonnillee hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 29 irratti nama caalaa waaqayyoodhaaf ajajamuu qabnaa jedha. Nama caalaa waaqayyoodhaaf ajajamuu. Namoonni tokko maqaa Kiristoosiin akkati hin dubbanne si dhorkinee hin turre. Akkati maqaa Yesuusiin hin dubbanne si dhorkinee hin turre jedhu. Duukaa bu'oonnillee akka kanaatti rakkachaa turan. Maqaa nama kanaa maqaa Yesuus Kiristoos tasumayyuu waltajjii irratti akkasiin hin dubbanne si dhorkinee hin turre. Maaf amma dubbachaa jirtu jedhan isin hin dubbatiin anuun jedhu. Waaqni keenya garuu gooftaan keenya garuu addunyaadhaaf dhaqaatii wangeela labsaa nuun jedheera waan ta'eef nama caalaa waaqayyoodhaaf ajajamuu qabna jedhaniitu deebiitti laachaa turan. Anaafisinis nama caalaa waaqayyoodhaaf ajajamuu qabna. Egaa Barxemiyoos jecha namoota dhiisee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos waan waammateef amma rakkoon isaa hundumtuu furmaata argateera. Maal akkan sii godhu barbaadda jedheeni. Eeyyeen ijji koo akkanaaf banamuun barbaada jedhe. Egaa seenaa isaa sinittiin dheeressuun hundumti keessan seenaa isaa beektu. Kanaa boodadha ijji Barxemiyoos kan fayyina argate jechaadha. Amma tarree namootaa dhaabbate inni silaa eengadda duuba jaamaa jedhamaa ture amma seenaan isaa jijjiirameetu ijji isaa hin ilaala Barxemiyoos. Waaqayyo abbaan keenya akkas godheetu seenaa keenya jijjiira. Yennaan ni dubbatu ijji keenya ni banama. Yennaan ni dubbatu yennaan nuyi sagalee isaa dhaggeeffannu rakkoonni keenya hundumtuu furmaata nuuf argata. Waaqayyo jireenya keenya keessatti nuuf haa dubbatu. Kana qofaa miti namoota danuu kaasuudhaaf dandeenya. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti nama Matsaabuu jedhamu tokko agarra. Matsaabuu jechuun dhukkubsataa jechaadha hiikni isaa. Namni kun waggaa 38 guutuu akka inni dhukkubsachaa ture hundumti keenya seenaa kana ni beekna. Waggaa 38 guutuu dhukkubsachaa ture. Waggaa 38 guutuu kan isa fayyisuudhaaf danda'ellee hin jiru ture. Kanaaf namni kun waggaa 38 guutuu akkasitti dhukkubsachaa ture. Waggaa hedduudhaaf namoonni baay'ee waa'ee dhukkuba keenyaa hin dubbatu. Dhukkubni kee kanadhaa jedhu. Mana yaalaa seennaa deemnu waa'ee dhukkuba kee kanadhaa yoo kana goote hin fayyitaa nuun jedhu. Mana qaallee yennaa deemnu waa'ee dhukkuba kee kanadhaa yoo kana goote hin fayyitaa nuun jedhu. Mana daangiboo hojjetanis yennaa deemnu dhukkubni kee kanadhaa yoo kana goote hin fayyitaa jedhu. Garuu akka kanaatti homaa otoo furmaata hin argatiin namni kun waggaa 38 guutuu fixeedha. Eenyuun waaqayyootiin ala fayyina namaa laachuudhaaf danda'u. Yoo inni dubbate malee akkamitti nuyi fayyuudhaaf dandeenya? Kanaa booda rakkoo isaa hundumaa argee gooftaan gara nama kanaatti siiqeedha. Namoota nama hin qabneef gooftaan nama ta'ee dhalate. Namoota nama hin qabneef waaqayyo nama. Namoota fira hin qabneef waaqayyo firadha. Namoota gargaarsa hin qabneef waaqayyo gargaarsadha. Namni isa fayyisuudhaaf danda'u waan hin jirreef namni kunis waggaa 38 guutuu akka inni dhukkubsachaa ture waan bareedhaaf gara nama kanaatti deemee maal akkan sii godhu barbaadda yeroo hundumaa fedhii keenya gaafata ijoollee waaqayyo abbaan keenya. Maal akkan sii godhu barbaadda waggaa dheeraadhaaf dhukkubsachaan ture. Namoonni danuun duuba koorraa dhufanii fayyina argatanii deebi'u. Ani garuu akka kanaatti dhukkubsachaan ture jedheetu rakkoo isaa hundumaa gooftaatti himate. Dhugumadhaan namni kun osoo hin dubbatiin dura rakkoo isaa gooftaan ni beeka. Kana booda maaltu ta'e? Amma siree kee baadhuuti nagaan mana keetti galee dheeni. Sagaleen kun sagalee gooftaa keenyaati ijoollee waaqayyo. Amma gooftaatti dubbate jireenya nama kanaaf. Namoonni baay'ee dubbatanii agarreerra homaa tokko furmaatatti laachuudhaaf hin dandeenye. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara nama kanaatti siiqee yennaa maal akkan sii godhu barbaadda jedhe siree kee baattadhuuti nagaan mana keetti adeemi yennaa jedheeni sanatti namni kun ol utaalee siree isaa baatee gara mana isaatti nagaan galeedha. Amma dhukkubni nama kanarra hin jiru. Rakkoon isaa hundumtu furmaata argateera. Dhukkuba isaa hundumaaf namni kun fayyina argateera. Eenyu dubbannaanidha?
gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbannaan ambira eenyu sinitti fakkaata ijoollee Waaqayyo yennaa ni dubbatu kunoota akkasidha namoonni dhukkubsatan ni fayyu yennaa sagalee isaa dhageenyu siree keenya baanne nagaan mana keenyatti galuudhaaf dandeenya kanaaf gooftaan jireenya nama kanaa keessatti gaafa dubbate namni kun siree isaa baatee nagaan mana isaatti deeme ammallee hundumti keenya fayyina argachuudhaaf kan dandeenya hir'inni mana keenyaa kan guutuudhaaf danda'u jireenyi keenya inni bishaan amma gara daadhii wayiniitti geeddaramuu kan danda'u gaafa gooftaan dubbatee sagalee isaa dhageenye Waaqayyo karaa gara biraas ni dubbata namni garuu hubachuudhaaf hin dandeenye Waaqayyo maal naa godheereen hubachuu waan hin dandeenyeefidha Waaqayyo abbaan keenya hubannaa gaarii hunduma keenyaaf nuuf haa laatu egaa namni kun eegii fayyii booda gochaa isaatii raawwate hojii isaatii oole irraanfateetu gooftaa Yesuus Kiristoosin illee dabarsee Ayihudootaaf laachaa ture hamayuu oole እግዚአብሔር jedha Israa'eloonni mataan isaanii yeroo dheeraadhaaf Waaqayyo irratti gungumaa turan akkasumas Waaqayyo waaqummaa isaatiin kan hin komatamne kan hin hamatamne ta'eenna jiru namoonni Israa'el garuu yeroo hundumaa Waaqayyootiin dheekkamsiisaa turan yeroo akkasumas Waaqayyootiin hamachaa turan hamayuu oole እግዚአብሔር ይክልኑ እግዚአብሔር ሰሪዓ ማዕድ በገዳም ይዝብጥ ኮኳ ወያዊዝ ማየ Waaqayyo dhuguma gammoojjii kana keessatti nyaata nuuf qopheessuudhaaf danda'e Waaqayyo dhuguma jireenya keenya keessatti fedhii keenya nuuf raawwachuu danda'e Waaqayyo dhuguma kattaa rukutee bishaan nuuf burqisiisuudhaaf danda'a dheebuu keenyaaf jedhanii akka kanatti Waaqayyootiin isa hamachaa turanidha Faarsaa Daawit faaruu 77 lakkoofsa 18 irratti seenaa isaa bal'ina argachuu dandeenya namoonni kun akka kanatti Waaqayyootiin hamachaa turan namni kunis eegii fayyitee booda akkas jettee iccitii kana hin baasiini yennaa jedheeni gooftaan jecha Waaqayyoo jecha gooftaa dhaga'ee hojiirra oolchuudhaaf hin dandeenye kanaafuu hojiirra oolchuudhaaf hin dandeenye Waaqayyo irratti gungummii adda addaa namoota kaasaniif dhaqee iccitii kana baase isaanis yeroo hundumaa ajjeesuudhaaf isa barbaadaa turan egaa anaaf isinis eegii fayyinee booda Waaqayyo irratti gungumna eegii fayyinee booda Waaqayyootiin komanna eegiin fedhii keenya nuuf raawwatee booda Waaqayyo garuu Israa'elootaafis hundumaa fedhii isaaniif raawwate egaa Waaqayyo abbaan keenya jireenya keenya keessatti ni dubbachuuf jira waan ta'eef ammallee hundumti keenya bakka jirrutu sagalee isaa kana dhaggeeffachuudhaaf fedhii haa qabaannu eegii bobba'anii booda ni irraanfataneedha raajii Hose'aa boqonnaa 13 lakkoofsa 6 irratti eegii bobba'anii booda rakkoon isaanii eegii furmaata argatee booda fedhiin isaanii eegii isaaniif raawwatee booda na irraanfataneedha ammallee Waaqayyo oolmaa guddaa nuuf ooleera isa anaaf isin hiyyoomne turree nu sooressuudhaaf qabeenya akkamii godhannuudhaaf inni hiyyeessa ta'ee namaa gadi ta'eetu akka kanaatti foonii rakkoo adda addaa lafa kanarratti argaa tureera anaaf isiniin boquu keenya oolnu qabuudhaaf ufiisaa boquu cabsee fuuldura Phiilaaxoos dhaabachaa ture nunis egaa oolmaa Waaqayyo nuuf oole kana dagachuudhaa hin qabnu jecha namichi Matsaabuu jedhamu kun egaa fayyina kan inni argachuudhaaf danda'e dhukkuba isaarraa kan inni fayyina argate gaafa sagalee gooftaa dhaga'eedha ijoollee Waaqayyo anaaf isinis yennaa sagalee isaa dhaggeeffannu yennaa nuyi sagalee isaa dhaggeeffannutti fayyina arganna yennaa nuyi sagalee isaa dhaggeeffannutti jireenyi keenya inni nutti ulfaatallee akka fedhii keenyaatti nuuf ta'uudhaaf danda'a egaa kana qofa miti seenaa nuyi kaasnu seenaa bal'aatu jira ammallee wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 36 irratti waa'ee seenaa dubartii Maariyaam inta Efrat jedhamtu agarra jecha dubartiin kun umurii ishee guutuu ejjaan kan turte hamma yoomittan ejjaan jiraadha hamma yoomittan Waaqa koo gaddisiiseen jiraadha hamma yoomittan ani gochaa Waaqayyo naaf godhe irraanfadheetan ejjaan xuraawaa ta'a jetteetu har'a ejjennoodhaan murteeffattee iddoo gooftaan Yesuus Kiristoos argamutti dhaqxee balbala mana Simoon rukutteedha balbala mana sanaa yennaa rukuttutti Simoon diidatti gadi ba'ee dubartii kana arge
dubartii kan inni argu seenaasee bal'inaan beeka waan ta'eedhaaf balbala deebiseetti cufeedha yennaan seenaas gaggabaabsu. Kanaa booda eenyuun balbala mana kee rukuteedhe gooftaan lakki dubartiin akka kanaa gara keetti seenuudhaan isheef hin ta'u. Kanaaf anatti cufeedheefaa deebii laachaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu dhaqii balbala sana banii fi jedheeni. Amma kan dubbachaa jiru gooftaadha. Balbalicha banii fi jedheeni. Yennaa jedheeni sanatti eegi gooftaan dubbatee eenyutu nu dhorkuudhaaf danda'a akkamii ol hin seenneef eegi gooftaan nu dubbatee booda hundumti namoonni nu jibbanillee akkuma sila dubbachaa turre nu jaallatu jechaadha. Namni kun fedhii isaatiin miti sagalee gooftaa yennaa dhaga'e gooftaan yennaa dubbateetti dhaqee balbala sana baneedha. Balbala sana yennaa banu dubartiin kun ol seente. Ammallee namoonni danuun akkasitti balbala nutti cufu akka nuyi fayyina hin arganneedhaaf. Cubbuu keenya irratti gungumu namoonni baay'ee cubbamoota ta'uudhaaf dandeenya taatarii garuu waaqa keenyaaf hin barbaachisna. Namoonni baay'ee akka nuyi diida teenyuudhaaf barbaadu akka nuyi ol hin seenneef akka nuyi hin fayyineef gufuu kan nuti ta'an wantoota baay'ee jiru ijoollee waaqayyoo. Namni kunis balbala yennaatti cufe sanatti amma gooftaan dubbate balbala kana banee fedhe. Sagaleen kun sagalee gooftaadha ijoollee waaqayyoo. Sagaleen kun sagalee waaqa keenyaadha. Yennaa gooftaan dubbate sanatti dhaqee balbala sana baneefi yennaa banuufi dubartiin kun ol seentee luka gooftaa irratti kufteedha. Cubbuu ishee hundumaa himachuudhaaf imimmaan isheetiin luka isaa dhiqxeefidha. Anaaf isin yennaa gooftaan dubbatu balballi nu banamaa fedhiin keenya hundumtuu hin raawwataa. Kanaaf waaqayyo karaa tokko karaa gara biraas ni dubbata. Karaa tokko yennaa jennu matuma isaa dubbata jechuudha. Karaa gara biraa yennaa jedhamu immoo raajota isaa qulqulloota isaa duukaa bu'oota isaa fi ergamoota isaa irrallee bulee waaqayyo dubbatee seenaa namaa ni jijjiiraa jechaadha. Dubartiin kun amma ol seenteet silallee dhorkamaa turte gaafa sagalee gooftaa dhageessu yennaa gooftaan Yesuus Kiristoos isheefi dubbate dubartiin kun ol seentee fedhii ishee hundumtuu raawwateeraafi. Dubartiin kun amma dhiifama argatteef jilba gooftaa ishee qabattee anaaf isinis cubbuu hojjennu hundumaa ammallee gallakkisnee dhiisnee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin barbaachuudhaaf gara mana isaatti haa dhufnu. Yennaa dhufnus immoo namoota fagoodhaa dhufan osoo hin taane kanneenuma akkasumas jiran balbala nutti cufuudhaaf danda'u tarii. Garuu nuyi itti fufnee balbalicha rukutuudhaaf qabna. Dubartiin sun balballi lammaffaa deebi'ee natti cufameera waan ta'eef egaa si'achi maalan fuudhaa si jettee gara biraatti deemuudhaaf fedhiin godhanne. Ammallee balbala sanarra dhaabattee isheen dubartiin kun balbala sana rukuchaa turte. Kanaa boodadha gooftaan dubartiin kun akka isheen isa barbaadde bareetu balbala kana banii fi yennaa jedhetti isheenis ol seentee jilba gooftaa ishee qabattee fedhiin ishee hundumtuu raawwateeraafi. Ijoollee waaqayyoo ammas fedhiin keenya hundumtuu kan nuuf raawwachuudhaaf danda'u gaafa inni dubbate qofaadha. Eenyumtuu akkasiin dubbatuudhaaf hin fedhiinaa. Qaalluun akkasiin dubbatuudhaaf hin fedhiinaa. Namoonni daangiboodhaan hojjetan akkasiin dubbataniidhaaf hin fedhiinaa. Namoonni barattoonni tokko tokko barumsi yennaa garmalee isaanitti ulfaatu mana daangiboo dhaqanii waa'ee barumsa isaanii namichi daangiboodhaan hojjetu sun akka isaanii dubbatu barbaadu. Mana qaalluu deemanii qaalluun sun waa'ee barumsa isaanii akka isaanii dubbataniidhaaf barbaadu namoonni danuun. Nuni garuu kan nu gargaarus kan nu loluu danda'us waaqa keenyadha. Kanaafuu yeroo hundumaa sagalee isaa dhaga'uudhaaf gara mana isaatti haa dhufnu. Balbala mana isaa haa rukunnu imimmaaniin gaabbiidhaan haa rukunnu soomiidhaan haa rukunnu jilbeeffannee fuuldura waaqayyoo dhaabbannee cubbuu keenya hundaa akka inni nuuf dhiisuudhaaf isa gaafachuu qabna jechaadha. Egaa isin namoonni ba'aan keessan isinitti ulfaate gara kootti koottaa. Anis immoo ba'aa keessan isinitti ulfaate jiru kana nan isiniif salphisaa jedha. Kunoo Wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti ba'aa keenya isinitti ulfaate jireenya keenya isinitti ulfaate nurraa salphisuudhaaf inni gara kootti koottaa nuun jedheera. Dubartiin kunis cubbuun ishee akka dhagaatti ulfaate waggaa dheeraadhaaf rakkachaa kan turte amma garuu ba'aa kan akka gooftaan ishee irraa fuudhuudhaaf gara mana isaatti deemte. Iddoo gooftaan Yesuus Kiristoos argamuutti deemte. Mana qaalluu hin deeminaa. Mana qaalluu keessa gooftaan hin jiru. Mana namoota daangiboodhaan hojjetan hafuura adda addaatiin namoota hojjetan bira hin deeminaa. Gooftaan achi hin jiru.
kunno mana samoon ennaa dhaqnu gara mana qulqullummaa waaqayyotti ennaa dhufnu garuu gooftaa keenya argachuudhaaf dandeenya yennaa nuyi akkas goonus daandiin hundumtuu nu mijatee fedhiin keenya hundumtuu nuuf raawwate jechuu miti tarii balballi nutti cufamuu danda'a tarii fedhiin keenya akka nuyi eegne sana ta'uudhaa dhiisuu danda'a nuni garuu ittuma fufnee wanna nurraa eegamu sana raawwachuudhaaf qabna sagalee keenya dhaga'uudhaaf inni amanamaadha kadhannaa keenya hundumaa nu fudhachuudhaaf inni amanamaadha kanaafuu jabaannee waaqa keenya kadhachuu qabna inni immoo karaa tokko karaa gara biraas hin nuufi dubbataa jechaadha egaa namoonni ba'aan keenya nutti ulfaate hundumtuu gara isaatti akka deemuu qabnullee gamanumaan hubachuu dandeenya jechaadha balbala rukutaa nisniifi banamaa'edha wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti balbala rukutaa nisniifi banamaa'edha sagaleen kun sagalee waaqayyoodha lafan bu'u jechi waaqayyo dubbate sagaleen isaa hin darbu waan ta'eedhaaf dubartiin kunis balbala sana cimsitee rukutte balbala sanarraa oliif gad hin deemne yennaa balbalichitti cufamellee dubartiin kun achuma sana dhaabattee rukutte maal beektii balbala rukutaa nisniifi banamaa isa jedhu kana waan bartuudhaaf jechaadha anaaf isinis balbala waaqayyo kana imimmaaniin rukuchuudhaa qabna soomiidhaan sagadaan balbala waaqayyo rukuchuudhaa qabna ijoollee waaqayyo yennaa kana ta'utti waaqayyo abbaan keenya balbalichi akka nuuf banamu nu taasisee sagalee isaanii dhageenyaa jechaadha waaqayyo abbaan keenya sagalee isaatiin akka nu jajjabeessuudhaaf yeroo hundumaa nu duukaa ta'ee jireenya keenya keessas isa nutti hir'ate hundumaa akka nuuf guutuudhaaf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u egaa namoonni namootatti balbala cufnu jiraanne amma akka banuudhaaf qabnu faarfataan Daawit faaruu isaa 23 lakkoofsa 9 irratti illee dubbatee jira jechaadha kanaaf namootaaf gufuu ta'uudhaa hin qabnu amma gaafa gooftaan dubbate namni tokkollee balbala nutti cufuudhaaf danda'u hin jiru gaafa inni dubbate namni nu horkuudhaaf danda'u hin jiru akka nuyi gara mana isaatti gara mana qulqullummaa isaatti akka nuyi ol hin seenneef namni nu horkuu danda'u hin jiru yennaa sagalee isaa dhageenyu numa seennaa jechaadha kana qofaa miti egaa daandiirraa gufuu fuudhaa'edha raajii Isaayyaas boqonnaa 57 lakkoofsa 14 irratti daandiirraa isa namootaaf gufuu ta'uu danda'u daandiirraa kaasaa'edha amma daandiin amantii keenyadha amantii kanarraan wantoota gufuu ta'uudhaaf danda'an wantoota nama rakkisan hundumaa akka nuyi daandiirraa kaasu malee akka nuyi namootatti balbala cufnuudhaaf miti sagalee waaqayyoo kan nutti himaa jiru egaa dubartiin Maariyaam Efrat jedhamtu kuni amma balballi kan isheefi baname eegdii gooftaan dubbatee boodadha yennaan ni dubbatudha kunoo balballi kan nuufi banamu jechaadha waaqayyo abbaan keenya balbala jireenya isaa hunduma keenyaaf nuuf haa banu inni akka namaa miti yeroo hundumaa dhiifamni isaa kan baay'atedha balballi akka nutti cufamu hin barbaadu sagalee isaa akka nu dhageenyu barbaada malee kanaafuu nuyi sagalee isaa dhageenyee dhaaltota mootummaa isaa akka taanuuf gargaarsi waaqayyo yeroo hundumaa nu wajjin haa ta'u kana qofaa miti wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee hanga 11tti yennaa dubbisnu waa'ee dubartii ishee ejjaan qabamteedha agarra dubartiin ejjaan qabamte kun utoo isheen ejja hojjechaa jirtu namoonni ishee argan akka seera Museetti namni ejjaan qabame dhagaatiin dhaameetu ajjeefama ture kanaafuu gooftaatiin qoruudhaaf namoonni Ayhudoonni kun dubartii kana fuudhaniitu fuuldura gooftaa ishee dhaaban hundumtuu harka isaa irratti dhagaa baatee jira maal gochuudhaaf dubartii kana ittiin ajjeesuudhaaf ammallee anaaf isin eeyyen kaleessaaf eengaddas ta'e har'ayyuu cubbamoota ta'uudhaaf dandeenya tarii garuu namoonni danuun ammallee dhagaadhaan nu ajjeesuudhaaf warri barbaadan jiraachuu danda'u ta'a waaqni keenya garuu akka nuyi duunu toon taane akka nuyi fayyinu barbaada akka nurratti murtaa'u miti akka nuuf murtaa'u barbaada jarri kun fuuldura gooftaa ishee dhaabaneedha gooftaanis maadha godhe yennaa isaan dubbatan sanatti gadi jedhee lafarratti barreessaa tureedha cubbuu tokko isaanii isaan kunis maal jedhan akka seera Museetti namni cubbuu akkasiin ejjaan qabame dhagaatiin dhaamee akka inni du'uudhaaf qabudha kan inni barreessee ture atoo waa'ee dubartii kana maadha jettaa waa'ee dubartittii kana maadha dubbattaa jedhanii yennaa isa gaafatan kanatti isin keessaa namni cubbuu hin qabne yoo jiraate wanta kana raawwachuudhaaf danda'a jedheeni yennaa kana jedhatti cubbuun isaanii isaan komate cubbuun isaan hojjechaa turan hundumtuu isaan komate dhagaa harkatti baatanii jiran sana lafa buusanii hundumti isaanii daandii dhufan irra qabatanii sokkaneedha yennaa waaqayyo nuu dubbatu kunoo yennaa gooftaan keenya nuu dubbatu
yenna waaqni keenya nu dirmatu akkasitti namoonni nu ajjeesuudhaaf illee dhagaa harkatti baatanii jiran dhagaa sana lafa kaaniitu gara dhufanitti deebi'u ijoollee waaqayyo amma gooftaatu dubbate maal jedhee dubbate isin keessaa namni cubbuu hin qabne yoo jiraate wanna kana raawwachuudhaaf danda'a jedheeni cubbuun isaanii isaan komatee hundumti isaanii bahanii sokkaneedha yeroo baay'ee cubbuu isa kan keenyaan beeknu namarratti quba baasna yeroo baay'ee isaan keenyaan beeknu yennaa waan namaa dubbannu garuu arrabni keenya hunduma dheerata dhuguman isiniin jedha ijoollee waaqayyo ammas namoonni kun eggii deemanii booda eessa deemanii namoonni sirratti gungumaa turan jedhee yennaa ishee gaafatetti hundumtuu hin jiranii gara isaan deeman hin beeku jetteeni ani sigaa sittiin faradu cubbuun kana caalu akkasiin arganneedhaaf amma lammataa deebistee cubbuu gara biraa hin hojjetiin isa ammaatti hojjette kana anuu siif dhiiseeraa jedheetu nagaan dubartii kana gaggeesse galanniif ulfinni isaaf haa ta'u kunooti yennaan ni dubbatu akkasitti seenaan keenya jijjiirama ejjuu dandeenya eeyyan hatuu dandeenya eeyyan ajaja waaqayyo irra darbuudhaaf dandeenya ta'a haa ta'u malee garuu yennaan ni dubbatutti wanti hundumtuun jijjiirama inni cubbamoota jedhamaa turre amma qulqulluu taanee gara mana keenyaatti ni deebina fedhiin keenya hundumtuun nuuf raawwata jechaadha galanniif ulfinni dabarre bara baraan waaqa kanaaf haa ta'u dubartiin kun amma fayyina argattee jirti ba'aan kan isheetti ta'ee cubbuun ishee hundumtuu irraa fuudhamee jira dubartiin kun bilisa taateetu cubbuurraa qulqulleetti taatee nagaan gara mana isheetti deebiteetti ammallee namoonni baay'een irratti gungumuudhaaf danda'u waa'ee cubbuu keenya garuu waaqni keenya akka nuyi bannu hin barbaadu akka nuyi cubbuu keenyaan bannee hafnu otoo hin taane akka nuyi gaabbii gallee jijjiiramuu dandeenyuudhaaf waaqni keenya innuufi dubbataa jechaadha innuufi durmata nunillee afaan keenya hin danda'u waa'ee mataa keenyaa dubbachuu hin dandeenyu ta'uu danda'a inni garuu innuuf dubbata gaafa inni nuuf dubbatee namoonni nurratti kaka'an hundumtuu dhagaa sana lafa buusanii gara dhufanitti deebi'u isuma ammaa kanallee namoonni tokko tokko dubbiin isaan achii dubbatan hamma dhagaa kan gagga'u kan nama babruqsuudhaaf danda'u jechoota hin taanedha afaan isaanii irraa baasu cubbuu isa kan namootaa fuudhanii kuunnoo harreetti fe'u ishuma xiqqoosan isa kan isaanii isa garmalee guddaa ta'e garuu bobaa jalatti offachuudhaaf barbaadu namoonni isuma kan keenyaa osoo hubanne garuu baay'isee gaariidha jalqaba duraa xurii ija kee keessa jiru baafadhu kanaa booda wanta itti fufee jiru sana arguudhaaf iji kee siif qulqullaa'eedha wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaasee hanga 5tti dubbifachuu dandeenya jechaadha jalqaba duraa waa'ee isa kan nama arguudhaaf danqaraa ija keenya keessa jiru cubbuu yookaanis immoo wanta ija keenya keessa jiru hundumaa eggii baafannee qulqulleessinee booda isa kan nama arguudhaaf dandeenya ammas anaaf isin isa kan nama dhiisnee isa mataa keenya osoo dubbannee baay'isee gaariidha ture namattis immoo hin murteessin sirrattis hin murtaa'eedha kunno wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 37 dabalatas wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaasee hubachuu dandeenya jechaadha egaa namarratti murteessu miti waa'ee isa kan keenyaa osoo ilaalle osoo hubanne hirrina keenyallee baruudhaaf dandeenya dogoggorri koo eessa irratti dhalaataa isa jiru waa'ee kan mataa keenya akkasitti hubachuudhaaf dandeenya jechaadha egaa dubartiin kun otoo isheen dhagaatiin hin dhaamin nagaan akka isheen mana isheetti galtu kan ta'e eeggii yoomiiti eeggii gooftaan isheefi dubbatee booda waaqayyo karaa tokko karaa gara biraas ni dubbata yennaan inni dubbatu kunooti akkasittidha seenaan keenya ni haaroma kunooti akkasittidha fedhiin keenya hundumtuu hin raawwata isa nuyi barbaarreen caala waaqayyo hin filaata kana gochuudhaaf immoo waaqayyo abbaan keenya ammallee amanamaadha jechaadha kana qofaa miti wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsuma 1 kaasnee naa ilaallu bal'inaan seenaa Alaazaar hubachuu dandeenya Alaazaar namni jedhamu kun nama waaqayyo gooftaan garmaleetti isa jaallata tureedha amma Alaazarii fi firooma gara biraadha qaba jechuu miti waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu jaallata ijoollee waaqayyo waan nu jaallachaa jiruufidha cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisee kanarraan illee nu ga'ee wayita ammaa kanatti akka nuyi sagalee isaa ammallee dhaggeeffachuudhaaf dandeenyu murii kana kan nuuf laate waan nu jaallatuufidha nuni garuu yeroo hundumaa waaqa keenya hin jaallannu inni nu yaadata nuti garuu isa irraanfannee ni jirra
nu yeroo hundumaa gara mana isaatti hin deemnu inni garuu yeroo hundumaa jireenya keenya keessa mana keenya keessa jira galanni fi ulfinni isaaf haa ta'u egaa Alaazaariin garmalee isa jaallata tureedha maaliifidha Alaazaar akka fedhe Waaqayyootti waan jiraachaa jiruuf ajaja Waaqayyoo waan hojiirra oolchee Kristinaan isaas fuuldura Kiristoositti waan beekameedhaaf namni kun qulqulluu waan ta'eedhaaf gooftaan isa jaallata tureedha isa jaallata ture utuma kana gidduutti jiru gooftaan gara biraa iddoo deemetti jechaadha namni kun dhukkubsate jedhamnaan gooftaan gara isaatti illee hin deemne ammas Alaazaar kun du'ee jedhame yennaa du'ee jedhames gooftaan gara Alaazaaritti hin deemne Alaazaar awwaalame jedhame yennaa awwaalames gooftaan gara isaatti hin deemne garuu isa jaallata ijoollee Waaqayyo Alaazaar awwaalame booda gaafa guyyaa lammaffaa sin dhufne gaafa guyyaa sadaffaa sin dhufne gaafa guyyaa arfaffaa yeroon Waaqayyo yennaa ga'u gooftaan gara Beetaaniyaatti gara mana Alaazaar faatti dhufeedha yennaa dhufe kanatti yaa gooftaa utoo as jirta ta'ee dhugumadha obboleessi koo Alaazaar hin du'u ture jetteetu obboleettiin Alaazaar gooftaatti himuudhaaf kaate eeyyen du'aa ka'umsi anadha kana amaneedheeni akkati du'aa ka'umsa namaa taate nan beeka guyyaa dhufaatii keetti namoonni du'aan hundumtu akka isaan awwaala keessaa ka'an nan beeka jetteeni kana miti du'aa ka'umsi anadha isuma ammaa kanallee namoonni du'aan hundumtu akka fayyan taasisuu nan danda'a lubbuudhaan akka isaan jiraatan taasisuu nan danda'a awwaala keessaa akka isaan ka'uu danda'an taasisuu nan danda'a jedheetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka kanaatti itti hime kanaa booda iddoo sanatti agarsiisaa ijoollee Waaqayyoo gooftaan iddoo isaa wallaalee kan inni kana dubbate iccitii mataa isaa danda'e qabaayite iccitii Waaqayyoo nuti bal'inaan hin beeknu inni garuu waan dubbatuuf qaba kanaa booda iddoo sanatti agarsiisaa jedhe yaa gooftaa eeggii awwaalamee guyyaa 4 fixeera amma foolii jedheera jetteetu obboleettiin isaa itti dubbatte kanaa booda iddoo sanatti agarsiisaa jedhe gooftaan deeme ijoollee Waaqayyo maatii keenyaaf illee xiraa'uu dandeenya ajaa'uu dandeenya maatii keenyatti illee foolii jechuu dandeenya rakkinni keenya namootaaf isaaniif gaarii miti ta'a yennaa nuyi duunet yennaa nuyi namaa gadi taanetti hundumtuu nu irraanfata namootumti warroottin firoottan keenya dheenullee deebisanii yerootti nu dagatantu jiraachuu danda'a amma Alaazaar dagatameera maatiin isaas isa dagataniiru Alaazaar eeggii awwaalamee guyyaa 4 fixeera ijoollee Waaqayyoo iddoo awwaalamtan sana keessatti obsitanii guyyaa 4 Waaqayyootiin eeggachuu dandeessu eeyyen gaafa guyyaa arfaffaa booda gooftaan dhufeetu amma natti agarsiisaa yennaa jedhetti amma foolii jedheera jetteeni gooftaanis itti fufeetu iddoo Alaazaar awwaalame sana dhaqe eeyyen inni cubbuun keenya itti foolii hin jedhu cubbuun keenya ittiin ajaa'u gooftaan keenya iddoo awwaalamnetti dhufeetu rakkoo keenyaaf furmaata laachuudhaaf jira amma awwaalamuu keenyaaf gooftaan dubbachuuf jira kanaa booda eeggii achi deemee booda Alaazaar gara alaatti gara dhiiraatti kootu ba'ee jedheeni amma kan dubbachaa jiru eenyudha isinitti fakkaate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yennaan dubbatu kanatti Alaazaar sagalee gooftaa dhaga'ee Alaazaar dubbii gooftaa dhaga'ee awwaala sana keessaa akkuma kafanamee jirutti awwaala diigee ol ba'eedha galanni ulfinni Waaqa keenyaan bara baraan isaaf haa ta'u eeyyen isuma awwaalamnee jirullee yennaa sagalee isaa dhageenyu hin kaana namoonni baay'een nu awwaalaniiru ta'uu danda'a hojiin keenya awwaalame carraan keenya awwaalame barumsi keenya awwaalame namaa gadi taanee kan jirru jiraachuu dandeenya garuu obsaatii guyyaa 4 Waaqayyootiin eegaa ijoollee Waaqayyoo guyyaa arfaffaa booda sagalee isaa Alaazaariin dhageessise Alaazaaris yennaa sagalee gooftaa dhaga'e kanatti ol jedhee ka'eedha amma lubbuudhaan Alaazaar jira amma Alaazaar fayyeetu tarree namaa dhaabbatee jira isa awwaalamne namaa gadi turre amma garuu tarree namaatiin kan nu dhaabe gooftaa keenyadha waan inni nu dubbateefidha iddoo awwaalamnetti dhufeetu iddoo rakkanne sana nutti dhufe sagalee isaa yennaa dhageenyutti hundumti keenya akka kanaatti fedhiin keenya raawwata hundumti keenyu akka fedha Waaqayyootti innumti awwaalamne turrellee ka'uudhaaf dandeenya jechaadha seenaa keenya akka kanaatti Waaqayyo nuuf haaressuu danda'a egaa gooftaan eeggii isa fayyisee booda
ayhudoonni garuu baay'ee irratti gungumaa turan. Kun wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irratti ennaa ilaallu Alaazaariin deebisanii ajjeesuudhaaf isa barbaadaa turanidha. Waaqni hin fayyisa, namoonni immoo nu ajjeesuudhaaf barbaadu. Lubbuu keenya baasuudhaaf barbaadu. Diinni keenya diiyaabiloos akka kanaatti lubbuu keenya baasuudhaaf barbaada. Waaqni keenya nu fayyisa, inni immoo lubbuu keenya baasuudhaaf barbaada. Garuu nu argachuu hin danda'u. Waaqayyo nu fayyise eenyutu nu mormuu danda'a? Yennaa Waaqayyo ulfina nuu laatu eenyutu nu mormuu danda'a? Ijoollee Waaqayyo. Kanaaf Alaazaariin amma kan awwaala keessaa isa kaase Waaqayyo, namni waan tokkollee gochuudhaaf hin danda'u. Alaazaar kunno akka namoota waliif gaddeebi'utti ka'e. Kun hundumtuu eeggii yoomiiti? Eeggii sagalee Gooftaa dhaga'ee booda. Waaqayyo karaa tokko karaa gara biraas ni dubbata. Ijoollee Waaqayyo jireenya keenyaaf amma Gooftaan dubbachuuf jira. Hir'ina mana keenyaaf amma Gooftaan dubbachuuf jira. Rakkoo keenya hundumaaf amma Gooftaan dubbachuuf jira. Kanaafuu nun immoo isuma dhaggeeffachuu qofaadha. Gara biraan dhaggeeffatina. Waaqa tolfamaa isa gara biraan dhaggeeffatina. Diiyaabiloos seexanan dhaggeeffatina. Namoota daangiboodhaan hojjetan dhaggeeffatina. Qaalluu hin dhaggeeffatina. Waaqa keessan dhaggeeffadhaa. Obsaatii guyyaa 4 Waaqayyootiin isa eegaa. Kanaa booda seenaan keessan ni haaroma jechaadha. Egaa gisee gabiirlee እግዚአብሔር ሄዳ faarfataan Daawit faaruusaa 118 lakkoofsa 126 irratti Waaqayyo hundumaaf iyyuu yeroo qaba. Yeroo isaa eegeetu dhufaa jechaadha. Anaaf isin ammuma kana kadhachuu dandeenya ta'a. Inni garuu bor iftaan nuu laachuu danda'a. Anaaf isin bor iftaanitti kadhachuu dandeenya ta'a. Inni immoo ammuma kana nuu raawwachuu danda'a ta'a. Kanaafuu akka fedha Waaqayyootti jiraachuu qabna. Hundumtuu akka fedha kee haa ta'u yaa Gooftaa. Ani wannan gochuudhaaf danda'u hin qabu. Humni koo sidha. Iddoo dadhabbii kootti gargaarsi koo sidha. Kanaaf yaa Gooftaa jireenya koof ati dubbadhu. Hir'ina mana koof ati dubbadhu. Waa'ee hojii koof ati dubbadhu. Waa'ee barumsa koof ati dubbadhu jennee Gooftaa keenya gaafachuu qabna jechaadha. Kanaa booda sagalee isaa nu dhageessisuudhaaf inni Waaqa amanamaadha ijoollee Waaqayyo. Waan tokkoon isinii kaasa. Faarfataan Daawit maal jedhee እስመ አቦ ወሜ ገደፉኒ ወእግዚአብሔር ተወክፈኔ ፋሩሳ ድግደሚጃ ለኮብሳ ኩዳን ረተቻ አባንኮ ሃቲኮ ነደገተኒ ዋቅኒኮ ገሩ ነያደተዳ ሃቲኮ አባንኮ ነይራንፈተን ዋቅኒኮ ገሩ ነያደተ ዋቅኒኬኝ ማቲን ኬኞቱመኑ ይራንፈተን ይለ obbolaan keenyatu manuu irraanfateen illee namoonni nuyi abdii isaan godhanne guyyaa rakkoo keenyaatti rakkoo keenya nu ooluu danda'u jenne namoonni isaan abdanne hundumtuutu manuu irraanfateen illee waaqni keenya garuu nuun irraanfatu. Kanaafidha Alaazaariin obboloonni isaa irraanfatanii maatii isaatiin irraanfatamee guyyaa 4 isa fixee ture Waaqayyo kan isa fayyisee jechaadha. Museen seenaa Musee hundumti keessan beektu. Museen Gooftaatiin arguudhaaf yeroo hundumaa isa hawwaa ture. Ijaan arguudhaaf barbaadaa ture. Garuu ijaan arguudhaaf carraa akkasiin arganne. Utuma kanaan jiru Museen du'eetu awwaalameedha. Eeliyaasis akkasuma Waaqayyootiin arguudhaaf hawwii guddaa qaba ture. Garuu hawwiin isaa otoo isaaf hin raawwatamin Eeliyaasis gara biyya jiraattotaatti ol fudhatameedha. Kanaa booda Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eeggiin nama ta'ee lafarratti mul'atee booda duukaa boota iccitii kan jedhaman Phexros Yaaqoobii fi Yohaannisiin fudhatee tulluu Taaboor irratti ol ba'eedha. Kun wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 28 hanga 36 na dubbisnu argachuu dandeenya. Gara tulluu Taaboor irratti ol ba'eedha. Kanaa booda Museetiin iddoo awwaalamee jiru sanaa isa waame. Eeliyaasin biyya jiraattota keessaa isa waame. Isaan kun sadanis isa duukaa jiru. Kanaa booda waaqummaa isaa xiqqeessee garmalee uma xiqqeessee isaanitti agarsiisee amma Museen fedhii isaa raawwate. Waaqayyootiin arguudhaaf barbaada ture utoon argiin du'ee ture. Eegguma du'eellee Waaqayyo awwaala keessaa isa kaaseetu fedhii isaa isaaf raawwate. Kun akka kanaatti jiraachuu danda'a. Anaaf isin har'uma fedhiin keenyuuf raawwachuu danda'a jenna tarii. Garuu akkuma Musee kana eeggii awwaalamne booda awwaala keessaa nu kaasee fedhii keenya yerootti raawwatu qabaa jechaadha Waaqayyo. Eeggii abdii kunnee boodallee Waaqayyo nuuf qaqqabuudhaa danda'a. Waggaa dheeraa inni haa turuyyuu malee isaatiin dursee fedhii keenya kan nuuf raawwachuudhaaf danda'u garuu tasallee hin jiru. Isatu fedhii keenya nuuf raawwachuu danda'a.
waggaa dheeraa utuma rakkannellee rakkoo keenyaaf dafee kan nu qaqqabuudhaaf danda'u hin jiru isa malee. Yennaa sagalee isaa dhageenyuudha fedhiin keenya hundumtuu kan raawwatu. Egaa Museen eeggii awwaalamee awwaalaa gadi ta'ee booda waggaa dheeraadhaa booda Museetiin awwaala keessaa kaasee fedhii isaa isaaf raawwatee waaqummaa isaa itti agarsiiseera. Waaqayyo abbaan keenya fedhii keenya hundumaa akka nuuf raawwatuudhaaf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Eeliyaasis akkasuma fedhii isaa raawwatee jechaadha. Waaqayyo ture jettanii ijoollee Waaqayyo siriimayyuu abdiin kutiinaa. Waaqayyo naan dirmatne jettanii siriimayyuu abdiin kutiinaa. Egaa Waaqayyo abbaan keenya isa dhumee isa raawwatame si'achiin ta'uusa jedhamellee itti fufee seenaa kana haaressuudhaaf danda'a. Kunoo raajii Isaayyaas boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irratti illee hubachuudhaaf dandeenya. Isa dhumee isa xumuramellee Waaqayyo seenaa sana deebisee haaressuudhaaf danda'a. Namoonni si'achi namni kun fayyuudhaaf hin danda'u, si'achi fayyina hin argatu. Qorichumti isa fayyisullee si'achi hin argamu. Eeggiin jedhanii booda Waaqni keenya garuu yennaa sagalee isaa nu dhageessisu nuni hundumti keenya fayyina argannee fedhiin keenya nuuf raawwatee tarree namaa dhaabachuudhaaf dandeenya. Kanaaf Waaqayyo karaa tokko karaa gara biraas ni dubbata. Nunis immoo isa dhaggeeffachuu qabna jechaadha. Kana qofaa miti. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 1 hanga 31tti yennaa ilaalu yookaan hanga dhumaatti yennaa dubbisnu waa'ee seenaa Israa'elootaa irratti hubachuudhaaf dandeenya. Israa'eloonni Gibxi keessaa ba'anii gara biyya isaanii Kana'aanitti galuudhaaf yennaa fedhii qabaatan sana yookiin fedhii godhatanii Gibxi keessaa yennaa ba'an sanatti rakkoo adda addaatu isaan irra gahaa ture. Fara'ooniif loltoonni Fara'oon duubaan dhufaa jiru. Fuuldura isaaniitiin immoo galaanni Eertiraa ni jira. Akka kanaatti rakkoo keessa seenanii turan. Qormaata keessa seenanii turan. Ijoollee Waaqayyo usuma Waaqayyotti amanaa jirru qorumsa akkasiillee dhufuudhaaf danda'a. Qorumsa kana keessaa immoo Waaqni keenya nu baasuudhaaf amanamaadha jechaadha. Kanaa booda Museen rakkoo kanaaf kan furmaata laachuudhaaf danda'u dhibee kana furmaata laachuudhaaf kan danda'u Waaqayyo ta'uusaa waan hubateefi yaa Waaqayyo jedhee harka bal'isee gara Waaqayyootti kadhate. Waaqayyoos sagalee Musee kadhannaa Musee isaaf dhaga'eedha. Isa mudhee Museen kadhachaa jiru Waaqayyo isa dhaga'e. Eeyyeen Waaqayyo laphee qulqulluudhaan yennaa isa kadhannu nu dhaga'uu danda'a jechaadha. Amma Musee sagalee isaa yennaa dhaga'eetti Gooftaanis akkas jedhee dubbate Waaqayyo abbaan keenya. Musee Musee ulee qabatte sanaan dugda galaanichaa rukutee jedheeni. Amma Waaqatu dubbate ilaala. Musee Musee ulee qabatte sanaan dugda galaanichaa rukutee jedhee sagalee isaa dhageessise Waaqayyo abbaan keenya. Kanaa booda Museen akkuma jedhame ajajame sanatti ulee sana ol fuudhee dugda galaana sanaa yennaa rukututti galaanni sun gargar saaqameedha. Rakkoon keenya dhibeen keenya hundumtuu kan gargar nu saaqamuudhaaf danda'u yennaa Waaqni keenya kunnuu gubbaa samiirraa dubbatudha jechaadha. Inni immoo jireenya keenyaaf ni dubbata. Rakkina keenya hundaaf ni dubbata. Nuni garuu akkama Musee harka bal'isnee Waaqa keenya kadhachuu qabna jechaadha. Nurraa kan eegamu kana qofaadha. Ga'eessa kan keenya raawwannaan isa kan Waaqayyoo inni itti beeka. Isa kan Waaqayyoodhaaf dhiisaa ijoollee Waaqayyo. Waaqayyo ulee qabatte sanaan dugda galaanichaa rukutee yennaa sagalee isaa isa dhageessisetti yennaa Waaqayyo dubbatetti kunnoo galaanni sun gargar saaqameera jechaadha. Yennaa Waaqni keenya nu dubbatu immoo du'aaf du'a gidduutti lubbuudhaan darbuudhaaf dandeenya jechaadha. Namni kun bishaanii akka dhaaba manaatti bitaan mirgaan dhaabatee isaan kun garuu lubbuudhaan bishaan sana keessa ce'aniidha. Gara biyya isaaniitti gara Kana'aanitti nagaan ce'anii. Kanaa booda gocha Waaqayyo isaaniitii godheef oolmaa Waaqayyo isaaniitii ooleef hundumti isaanii gamatti ce'anii faarfachuutti ka'an. Sila garmalee dhiphachaa turan, sila bu'aa turan, sila rakkachaa turan. Amma garuu hundumti isaanii Waaqayyoodhaaf faarfachaa jiru. Amma garuu hundumti isaanii Waaqayyoodhaaf galata gashaa jiru. Ijoollee Waaqayyo utuma boossanii gara mana isaatti koottaa faarfachaa deebitu. Utuma gaddisanii gara mana isaatti koottaa gammadanii deebitu dhugumaan isiniin jedha. Yennaan isinii dubbatu. Waa'ee jireenya keessaniif yennaan ni dubbatu. Rakkoon keessan gargar saaqamee hundumti keessan fedhiin keessan isiniif raawwachuu danda'a. Kanaaf Waaqayyo yennaa dubbatetti galaanni sun gargar saaqamee fi jaroonni kunis nagaan gara biyya isaaniitti ce'anii. Warreen duubaan dhufaa jiran garuu loltoonni Fara'oon diinonni isaanii
hundumti isaanii bishaan sana keessatti nam'anii lubbuun isaanii foon isaanii keessaa akkasiin adda baate kitaaba qulqulluu keessaa seenaa isaa bal'inaan hubachuu dandeenya jecha. Amantanis inni isin kadhattan hundumtu nisiniif raawwatamaa jedha wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 22 irratti. Amannee amantiidhaan taanee inni kadhannu hundumtu innuuf raawwata jecha. Waaqayyo kana gochuu danda'a. Jireenya koo keessatti galee Waaqayyo fedhii koo naaf raawwachuu danda'a jennee yennaa isa kadhannu yennaa isa gaafannu rakkoo keenya hundumaaf immoo furmaata laachuudhaaf inni amanamaadha. Kadhadhaa ni argattu si'eedha wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti kadhadhaa ni argattu jedha. Yennaa kadhannutti Waaqayyo abbaan keenya isa kadhanne sana hinnuuf laata hinnuuf raawwata jecha. Egaa ana malees homaa gochuudhaaf hin dandeessanii jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Ani jirma wayiniiti isinis immoo dameewwan koo jedheetu ana malee homaa gochuudhaaf hin dandeessan jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti nuu kaa'ee jira. Isa malee homaa gochuudhaaf hin dandeenyu. Yoo inni jireenya keenya keessa seene malee fedhiin keenya nuuf raawwachuu hin danda'u. Inni jireenya keenya keessatti haa dubbatu waltajjii isaa Waaqayyoodhaaf gadhiisaa ijoollee Waaqayyo. Innuu itti beeka hir'ina keenyaaf innuu hin dubbata. Kanaaf egaa hundumti keenya akka kanaatti akka fedha Waaqayyootti jiraachuu qabna isas immoo kadhachuu qabna jecha. Kana qofaa miti egaa seenaa tokkoon isinii kaasa wangeela Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 45 hanga 51tti ennaa hubannu waa'ee duukaa bu'ootaa argachuu dandeenya. Duukaa bu'oonni bidiruu irra ta'anii osoo isaan bishaan irratti galaana irratti olii gagdeemaa jiran sanatti rakkatanii bubbee fi qilleensi guddaa isaan irratti ka'ee dhiphina baay'ee keessa seenanii turan. Garuu dhiphina isaanii kana gooftaan ni beeka Waaqni ni beeka. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa isaan dhiphisaa jiru sanarra dugda galaana saraarra tarkaanfachaa gara isaaniitti dhufe. Kanaa booda jajjabaadhaa hin sodaatinaa anadhaa jedhee sagalee isaa isaan dhageessise. Yennaa sagalee isaa dhagaan kanatti namoonni kun hundumti isaanii amma jajjabina argatanii amma fedhiin isaanii raawwachuuf jira. Bubbee fi qilleensi sun inni isaanii rakkisaa ture hundumtuu amma tasgabbaa'eera. Bubbee fi qilleensi bitaan mirgaan olii gadi nu hammachuu danda'a ta'a. Jireenya keenya jeequudhaaf qorumsi adda addaa akka bubbee fi qilleensaatti olii gadi nu hunkuruu danda'a ta'a. Garuu Waaqni keenya yennaa tarkaanfachaa gara keenyatti dhufu yennaa nuyi sagalee isaas dhageenyu bubbee fi qilleensi sun hundumtuu marameetu gara dhufeetti deebi'a jecha. Egaa mata duree barumsa kanaatti bal'inaan waa baay'ee kaasuu dandeenya. Yeroon qabnu garuu baay'ee muraasa waan ta'eef asuma irratti dhaabuudhaaf fedhiin qabaa jechaadha. Waaqayyo abbaan keenya yeroo hundumaa jireenya keenya keessa seenee